Du'a obboleettii keenyaa fi akkasuma moodelistii Oromoo kan taate Qananii Addunyaa irratti odeeffannoowwan haaraa fi akkasuma suuraan garaagaraa fi viidiyooleen garaagaraa ba'aa jiraachuun dhaga'ameera. Kanaan wal qabsiisuun artistoonni garaagaraa fi namootni bebbeekamoon garaagaraa yaada mataa isaanii maxxansanii jiru. Kanatti aansuun yaada artistoota Oromoo keessaa artistittii Qaatafarii toora sooshaal miidiyaa isaarratti waan bagaa cimaa dabarsee jira jechuudha. Odeeffannoon kun maali kan jedhuu fi akkasuma odeeffannoowwan jiran Andu'aalem Gosaa mana murtiitti guyyaa afur booda kan dhiyaatu ta'a jechuudha. Odeeffannoowwan jiranis maal fakkaata kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kanatti aansuun barreeffama itti Qaatafarii kana ilaallee walitti deebina. Kana hin oolanii obboleettii teenya Qudsuu Qananii Addunyaa kichuu firiirraa eegnu bakka gaabbii hin qabne bakka miilli hin geenye iddoo harki hin dhaqqabnetti geggeessinee galle jechuun itti Qaatafariin toora sooshaal miidiyaa isaarratti itti fufuunis akkas jechuun barreesse. Haadha fi abbaa ishee akkasumas obboleessa kiyya Andu'aalem Gosaa fi maatii ishee qofa miti kan gadde jechuun haalli du'a ishee nama garraamummaa ishee beeku, nama naa'umsa ishee beeku, nama tasgabbii ishee beeku miti, namummaa itti dhaga'amu kamiifuu hagam akka gurratti ulfaatu jechaan ibsuun ni ulfaata jedheen. Qananiin naa'umsa qabeettii, obsa qabeettii, kabaja ofii qabdudha. Akkasuma ishee jechuun waggaa tokko dura olla maqaa miidiyaa hawaasaa kana irratti itti duulamaa ture maqaa isheen hin qabne laatamee fi akkasuma qormaata umree isheetii olii keessummeessitee guyyaa tokko maaf natti duultan maaf na cabsitan jettee hin dubbanne jechuun itti fufuun barreessee jira miti Qaatafarii. Dhokfattee obsitee keessa isheetti gubatte malee tuffattee miti duula sana hundaa kan dabarte jechuun itti fufee kan barreesse artistitti Qaatafarii amma ishee haala nama gaddisiisuun dhabnee jirra. Obboleessa kiyya Andu'aalem Gosaa fi Qananii Addunyaan nuti hiriyaa lubbuu ta'uu isaanii egereef wal abdachuu isaanii karoora waggootaaf mana tokko akka jiraatan lubbuu jedhanii akka warwaaman beekna. Akkasuma garuu rakkoo adda addaa isaan gidduu maaltu akka isaan mudate murtii hanganaa nama murteessisu qaamni biraa wal dhabdee isaaniif sababa ta'innaa kan beeku waaqa qofa jechuun barreessee jira. Garuu jechuun itti Qaatafarii itti fufuun maaloo yaa ilmaan ayyaa fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa odeeffannoo qabatamaa hin taane fi tilmaama keessaniin irra deddeebitanii hin ajjeesina. Isin guyyaa lamaaf miidiyaa irratti maxxansitanii yookaan dubbattanii dagattuu odeeffannoon isin laattan maatii Qananii fi maatii Andu'aalemiif dhugaa obboleettii teenya Qananii obboleessa keenya Andu'aalem Gosaaf madaa yoomuu hin fayyine jechuun barreessee jira. Itti fufuunis namoota isin hordofan waan isin dubbattan hunda dhugaadha jedhee waan amanuus hin miidhina. Addatti immoo warra dhimma kana qoratanitti gufuu akka taatan hin dagatinaa jechuun kanaaf yoo isheefis isaafis maatii gamlachuuf xiqqoomallee ni dhimmitu ta'e hamma firiin qorannoo ifa ta'utti of qusachuutiin dhaamsa obbolummaa kooti jechuun itti Qaatafarii barreessee jira. Qanoo lubbuun kee boqonnaa argatu obboleessa kiyya Andu'aalem Gosaa maatii fi firoottanii fi hiriyoottan kee maraaf jajjabina hawwa jechuun barreessee jira. Rogeessi miidiyaa Biraanuu Baqqalee osoo hubatiin hin dubbatin jechuun barreeffama isaa eegalee jira. Haqa namaa nyaachuuf hin kaatin waan jiru sin dhoksinaa. Haqa malee namarratti sin barreessinaa. Dhugaarraa garuu yoomuu hin dhiyeessinaa. Kun gorsa abbaa kootiiti. Kun keessoo dhugaa kootiiti kan duute obboleettii teenya lubbuu yaamaaruum dhugaa isheellee rabbi haa baasuum. Yoo dhugaa malee obboleessi keenya hidhame haqa isaa rabbi haa baasuum. Dhugaarraas namarraas ani nama haqaa waan hin ta'eef hin dhiyeessuum. Haqa namaa dhoksuunis eessattuu hin geessuum. Sababa du'a kufaatii gamoo shanaffaa irraa kuftee duuteef suuraa ishee eenyu namni nuuf dhiyeessuum. Akka garaan alaa boqatee ciisu duutiin tala qaxalee garaa nama nyaattu sanyiin Oromootuun iddoo jireenyaa naannoo mana ishee gamoo shanaffaarraa akka kuftee duute odeeffame. Har'a immoo guyyaa dhaloota isheeti jechuun waan ta'eef sooshaal miidiyaa kanarra marmaaraa jirtiin. Suurri isheen naannoo fuula isheerra miidhamtes gadi ba'ee jira. Madaan kufaatii gamoo shanaffaarraa sun isa kana jechuudha jechuun mallattoo gaaffii kaa'e. Namni gamoo shanaffaa irraa kufu maal akka ta'e jettanii yaadduun suurri kufaatii gamoo shanaffaa irraa kufte hoo akkamiin bahuu dadhabe jechuun mallattoo gaaffii kaa'e. Anaaf kuni naaf hin liqimsamu. Isheen sanas ta'ee kana kichuun tuni dhabamte haadhaa fi abbaatti madaa bara baraa taatee jirti. Dhugaan ishee saga har'aatti dhokatee jira. Warra dhugaa namaa dhoksuu baranii fi afarfattoota sooshaal miidiyaa kanaafis taatee jirti. Ammas dhugaan bakka yaa baatu. Lubbuu isheefis rabbi qofti yaa hiyyitu.
lubbuun ishees rabbi qofatti yaa iyyattu. Garuu haqa jechuun dhugaa sirrii ta'uu, qajeelaa ta'uu yookiin haqa argachuu jechuudha. Akkasumas haqa jechuun dhugaa fi qajeelummaa mul'isuudha. Haqni eenyuuf mala yookaan haqa eenyutu argata? Haqni namoota hundaaf ta'uu qaba. Namni kamiyyuu haqa argachuu fi haqa eeguu qaba. Haqa jechuun mirga namootati yookiin wanta sirrii ta'edha. Haqa dubbachuu jechuun dhugaa dubbachuu, walqixxummaan jiraachuu fi namummaa qabu kamuu kan hin miine jechuudha. Haqni ni mo'ata. Kana jechuun koos dhugaan yoomillee ni injifata jechuudha. Dhugaan abbaa dhugaaf yaa ta'u, haqni haa ba'u. Artistiin keenya Andu'aalam Gosaas haqa malee hidhame yoo ta'e nagaan nuuf yaa ba'u. Haqni daandii rabbii nuuf yaa bahu. Nagaan hunda keenyaaf. Haqa dubbachuunis jireenya keenya boruutiif lubbuu ta'e yaa maaru kichuutu jechuudha. Justice for Qananii jechuun barreeffama isaa kan xure Biraanuu Baqqalaatiin.